ejjennoon kee gama fuulduraa ejjeta yoo ta'e tarkaanfiin miira yaadaa yookaan tarkaanfiin miira yaadaa karoora cimaan sochoosuu sammuu keetiin ejjennoo miila keetii dura sammuu kee sochoosuu yaali. Namattiin fakkaadda jettee tasuma yaalin sababni namni ati akkasaa ta'a jettee yaadde yaadni kasaa waan ta'eef karoorri isaa yookaan kaayyoon isaa gaafa galma ga'eef carraan kan isaa waan ta'eef itti gammada. Kufuus carraa isaa yaale waan ta'eef saniifuu carraa kan kee hin gubin carraa keetitti fayyadami. Atis akka namaa jirta waan ta'eef carraa kee namaaf hin kennin carraa kee osoo yeroo qabduu itti fayyadami. Carraa kee obboleessoo carraa kee hin gubin carraa kee akka fayyatti yoo dhabde akka maraataa ta'e yaali. Carraa ofii argachuun carraa hin argamnedha. Carraa ofii barbaachuuf garuu maal si barbaachisa beektaa? Akka fayyaatti yoo dadhabde akka maraatatti yaali. Garuu carraa kana barbaaduudhaaf ifiif hin darbin ifuma keetuuf barbaadi carraa kee barbaaduudhaaf okkee? Gaafa yaada kee bakka inni bu'e agartee saniin booda carraa kee mokkoruudhaaf yeroo takkasitti hin fudhatu ifitti amantummaan carraa kee mokkore. Karoorfachuun osuma jirtu gaafa yaaliin kee bikka karoorfatte siif ga'e yookaan siif milkaa'e yaadni adda addaa kan ati burqisiifte kan faayidaa qabu gaafa ta'u namatti fayyadamu hoggaa agartu itti gammadda. Yaadni adda addaa garuu kan ati yaaddu soorata nyaata sammuu keetii ta'uu hubadhu. As keessa hanqinni yoo ka jiraatu ta'e komantii jalatti naaf barreessi. Garuu yoon dogongorees naaf sirreessi. YouTube keenya subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa.